Siniif haa baay'atu hordoftoota dammeetuu nagaa galata waaqayyo waaqa nagaa nuuf laatee ulfinni guddaan haa ta'u maqaa waaqayyoo haa eebbifamu yoo dubbifamu kanaan waliin haa dhaggeeffannu itti haa eebbifannu itti haa fayyinu dubbiin sagalee waaqayyoo kan cabee wallaanaa kan nu kubsatu hin fayyisa fayyinni isa keessa jira waan ta'eedhaaf haa dhaggeeffannu itti haa eebbifamnu hiriyoota keenyaan biraanis immoo share gochuudhaan haa geenyu siniin jedha chaanaalii kanallee jajjabeessaa waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadhaa kabajamaa. Yohaannis boqonnaa 3 Fariisota keessa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufee, Rabbi, akka ati barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Homti nuu yoo Waaqayyo isaa wajjin jiraate malee milikkita ati agarsiiftu kana danda'ee hin argisiisu ittiin jedhe. Yesuus dhugumaan isinitti hima eenyullee olii yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyoo arguu iyyuu hin danda'u jedhee deebiseef. Niqoodimoos immoo, namni erga qancaree attamitti dhalachuu danda'a? Gadameessa haadha isaatti lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo? jedhee Yesuusin gaafate. Kanaaf Yesuus, dhugumaan isinitti hima eenyullee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Nama foonitti kan dhalate foon, hafuuratti kan dhalate hafuura. Olii dhalachuun isiniif in ta'a siin jechuu kootiif hin dinqifatin. Qilleensi gara fedhetti hin qilleensa, qilleensa'uu isaa in dhageessa. Eessaa akka inni dhufu, eessas akka inni dhaqu garuu hin beektu. Egaa hafuuratti kan dhalate hundinuus akkuma kana jedhee deebiseef. Niqoodimoos deebisee, kun attamitti ta'uu danda'a? jedhee Yesuusin gaafate. Yesuus deebiseefi, ati barsiisaa Israa'el kan taate kana hin beektuu? Dhugumaan sitti hima nuyi isa beeknu in dubbanna, isa argines dhugaa in baana. Utuma ta'uuyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattan. Waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e, waa'ee isa biyya Waaqaa yoon isinitti hime immoo attamitti amanture? Ilma namaa isa Waaqarraa gadi bu'e sana malee hoomtinuu gara Waaqaatti ol hin baane. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa mukarratti akka ol fuudhe, ilmi namaas immoo akkasuma mukarratti ol fuudhamuun in ta'a. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyya lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarra dukkana jaallatan. Firdichis akkuma kanatti in raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha in jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame haa mul'atuu fi gara ifichaatti in ba'a jedheen. Kana booddee Yesuusiif bartoonni isaa gara kutaa biyya Yihuudaa dhaqan. Yesuus bartoota isaa wajjin takkachi bubbule ni cuubas ture. Yohaannis immoo mandaraa Eenoon isa Saalemitti dhiyoo iddoo bishaan baay'een argame sanatti ni cuuba ture. Namoonnis achi dhaqanii ni cuubaman. Yohaannis yeroo sanatti mana hidhaatti hin galfamne ture. Yommus bartoonni Yohaannis waa'ee qulleessuu irratti Yihuudii tokko wajjin walitti falmuutti ka'an. Bartoonni sun gara Yohaannis dhufanii, yaa barsiisaa, inni gama Yordaanositti si wajjin ture, atis immoo dhugaa baateef sun kunoo in cuuba, hundumtinuus gara isaa dhaqaa jiru
jedhanii itti himan. Yohannis yommus deebisee, namni yoo waaqarraa isaaf kenname malee waan tokko illee fudhachuu hin danda'u. Ani Kiristoos miti, garuu fuula isaa duran ergame jedhee akkan dubbanne isin ofii keessanii dhugaa anaaf baatu. Misirroo kan manaa qabu inni dhirsa misirrooti. Miinjeen inni isa dhaggeeffatu garuu sagalee dhirsa misirroo dhaga'utti guddaa hin gammada. Anis akkuma kanatti gammachuun koo amma guutuu in ta'a. Inni sun guddachaa adeemuun in ta'aaf, ani garuu xinnaachaa adeemuun anaaf in ta'a jedhe. Yohannis itti fufee, inni olii dhufu hundumaarra jira. Namni lafa kanaa kanuma lafaati. Waa isa lafarraa in dubbatas. Inni waaqarraa dhufu hundumaarra jira. Isa arge, isa dhaga'e sanas dhugaa in ba'a. Isa inni dhugaa ba'us homtinuu in fudhatu. Isa inni dhugaa ba'u kan fudhatu immoo Waaqayyo dhuga qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera. Inni Waaqayyo isa ergee dubbiidhuma Waaqayyoo dubbata. Waaqayyo Hafuuricha safaraa malee hin kennu. Abbaan Ilma isaa in jaallata. Waan hundumaas harka isaatti kenneera. Namni Ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma Waaqayyoo kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu. Dheekkamsa Waaqayyootu isa irratti hafa malee jedhe. Yohannis boqonnaa 4. Yesus yommus Yohannis irra kan caalu bartoota dabalachaa cuubaas akka ture warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesus ni bare. Utuma ta'u iyyuu bartoota isaatu cuube malee Yesus ofii isaatii hin cuubne ture. Kana booddee inni kutaa biyya Yihuudaa dhiisee Galiilaa dhaqe. Yeroo achii dhaqu immoo Samaariyaa keessa darbuun isarra ture. Kutaa biyya Samaariyaa keessaa gara mandaraa Siikaar jedhamu tokko dhufe. Mandarichi lafa isaa Yaaqoob ilma isaa Yoosifiif kenneetti dhiyoodha. Bishaan boolla Yaaqoob achi ture. Yesus karaa deemaa oolee waan dadhabeef boolla bishaanii sana bukkee taa'e. Yeroon isaas akka sa'aatii 6 ture. Dubartiin Samaariyaa tokkos bishaan waraabbachuudhaaf dhufte. Yommus Yesus, bishaan dhugaatii anaaf kenni ittiin jedhe. Bartoonni isaa nyaata bituudhaaf gara mandaraa dhaqanii turan. Dubartiin Samaariyaa sun, attamitti ati Yihuudii taatee ana dubartii Samaariyaa bishaan dhugaatii gaafattaa? ittiin jette. Yihuudoonni warra Samaariyaa wajjin qodaa tokkotti hin soorratan. Yesus immoo deebiseefii, kennaa Waaqayyootu beekte inni bishaan dhugaatii anaaf kenni siin jedhe kunis eenyu akka inni ta'e utuu hubatte silaa situu isa kadhata. Inni immoo bishaanii yeroo hundumaa jiraatu siif hin kenna ture jedheen. Dubartittiin kana irratti, Yaa gooftaa, atoo waan ittiin budduqsitu hin qabdu. Boolli bishaanichaa immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fiddaree? Abbaan keenya Yaaqoob isa bishaanicha dhuge, ijoolleen isaa, horiin isaas dhuganii boolla bishaanichaa immoo nuuf kenne hin caaltaa? jetteen. Yesus immoo, bishaan kanarraa kan dhugu hundinuu deebi'ee hin dheebota. Bishaan isa ani kennuufiif jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni ani kennuufiif jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqu in ta'aa'u ittiin jedhe. Kana irratti dubartittiin, Yaa gooftaa, deebi'ee akka ani hin dheebonneef, bishaan waraabbachuufis akka ani as hin dhufneef bishaan kana anaaf kenni jetteen. Yesus immoo, dhaqi abbaa manaa kee waamii kottu jedheen. Dubartittiin deebiftee, anoo abbaa manaa hin qabu jetteen. Yesus immoo, isa abbaa manaa hin qabu jette ba'ee manaa 5 qabda yoo turteyyuu inni amma si wajjin jiru abbaa manaa kee mitiyoo? Kana dhugaa dubbatte ittiin jedhe. Kana irratti dubartittiin, akka ati raajii taate nan arga yaa gooftaa. Abboonni keenya gaara kana gubbaatti ni sagadu. Isin warri Yihuudootaa immoo lafti itti Waaqayyoof sagaduun ta'u Yerusaalem keessa jira jettu ittiin jette. Yesus yommus, dubartii nana, yeroon itti isin gaara kana gubbaatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira. Na amani, isin waan hin beeknetti sagaddu, nuyi garuu waan beeknutti saganna. Fayyinni Yihuudoota keessaa in dhufa. Yeroon itti warri dhuguma sagadan
hafuuraa fi dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu in dhufa. Innis ammumayyuu ga'eera. Abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan in barbaada. Waaqayyo hafuura, warri isaaf sagadanis hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduun in ta'aaf. Ittiin jedhe. Dubartittiin immoo deebiftee, Masiihiin inni Kiristoos jedhamu akka dhufu anuu beeka. Inni gaafa dhufe waan hundumaa nutti hin hima jette. Yesus yommus, Inni amma si wajjin dudubbachaa jira. Kunoo, ani isa ittiin jedhe. Yeroo kanatti bartoonni isaa deebi'anii dhufan. Dubartii wajjin dubbachuu isaatiifis ni dinqifatan. Garuu isaan keessaa tokko illee maal akka isheen barbaaddu yookiis maaliif akka inni isheedhaan wajjin dubbatu hin gaafanne. Dubartittiin yommus okkotee ishee achumatti dhiiftee gara mandaraa dhaqxee namootattis dubbattee, Kottaa namicha waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa natti hime tokko ilaalaa. Kun Kiristoosii laata? jette. Namoonni yeroo sanatti mandaricha keessaa ba'anii gara isaa dhufuutti ka'an. Kana gidduutti bartoonni isaa, Yaa barsiisa, waa nyaadhu. jedhanii isa ni kadhatu turan. Inni garuu deebisee, ani nyaata isin hin beekne kanan nyaadhu qaba isaaniin jedhe. Yommus bartoonni Namni nyaata fideef jiraare. waliin jedhan. Yesus immoo, nyaanni kan koo jaalala isa na ergee gochuudhaa fi hojii isaa raawwachuudha. Isin amma haamaan ji'a 4 booddee in ta'a jettu miti. Ija keessaniin maasicha ilaalaa. Ani immoo midhaan ammumayyuu bilchaatee haamaan akka ga'e kunoo isinittan beeksisa. Inni haamu gatii isaa in argata. Ija midhaanichaas jireenya bara baraatii fi walittiin qaba. Kunis inni facaasuu fi inni haamu walii wajjin akka gammadaniif in ta'a. Egaa mammaaksichi namni tokko in facaasa inni kaan immoo in haama jedhu suni kanaan dhugaa in ta'a. Waan itti hin dadhabin akka haamtaniifan isin erge. Warri kaan itti dadhabaniiru. Isin immoo isa isaanii itti dadhabanitti galtan. isaaniin jedhe. Sababii dubartittiin Waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa natti hime. jettee dhugaa baateef mandara sanaa warri Samaariyaa baay'een isatti amanan. Warri Samaariyaa kunis yeroo isa bira ga'an isaan bira akka turuuf Yesuusin kadhatan. Inni guyyaa 2 isaan bira ture. Namoonni sunan baay'eenis dubbii isaatiif jedhanii itti amanan. Jarri garuu dubartittiidhaan, Egaa nuyi si'achi waan ati dubbatteef amanna miti. Nuyi ofuma keenyaa dhageenyeerra. Inni kun dhuguma fayyisaa biyya lafaa akka ta'es in beekna. guyyaan 2 sana booddees Yesus achii ba'ee kutaa biyya Galiilaa dhaqe. Inni humtuu ofii isaatii illee raajiin tokko biyya isaa keessatti akka hin fudhatamne dubbatee ture. Warri Galiilaas gara ayyaanichaatti ol ba'anii guyyaa ayyaanaa sanas Yerusaalemitti kan inni hojjete hundumaa waan arganiif yeroo inni Galiilaa ga'e isa siman. Inni deebi'ee Qaanaa Galiilaa iddootti bishaan daadhii wayiniitti geddare ni dhufe. Qifirnaahomis namichi mootichaaf hojjetu tokko ture. Ilmi isaa duraa dhukkubsatee ture. Yesus Yihudaadhaa Galiilaa dhufuusaa yommuu dhaga'es namichi gara isaa dhaqee Qifirnaahomitti gadi bu'ee akka ilma isaa isa du'atti dhiyaate fayyisuuf Yesuusin kadhate. Yesus immoo, Silaa isin milikitaa fi dinqii yoo arguudhaa baattan hin amantan. jedheen. Namichi mootiidhaaf hojjetu sunis, Yaa gooftaa kottu, mucaan koo utuu hin du'in gadi bu'i. jedheen. Yesus immoo, Dhaqi ilmi kee siif in jiraata. ittiin jedhe. Namichi dubbicha Yesuus isatti dubbate amanee dhaqe. Gara manaatti utuu inni adeemaa jiru hojjetoonni isaa karaatti itti dhufanii ilmi isaa du'aa akka ooletti himan. Inni immoo sa'aatii mucichi itti fooyya'e isaan irraa qorannaan isaan immoo, Kaleessa sa'aatii 7ffaatti dhagna gubaan isa dhiise. jedhaniin. Yommus abbaa mucichaa yeroo itti Yesus Ilmi kee siif in jiraata. ittiin jedhetti ta'uusaa hubate. Kana irratti inni, namoonni isaa hundinuus ni amanan. Yesus Yihudaadhaa gara Galiilaatti erga deebi'e kanaan milikkita lammaffaa gochuusaati. Yohannis 5. Yeroo kana booddee ayyaana warra Yihuudootaatti ture. Yesus
Yerusaalemitti ol ba'e. Karra hoolaa isa jedhamu isaa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitti Beetezaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een, warri jaaman, warri naafatan, warri dhagni isaanii gar tokko du'es godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa ni eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golbaa bishaanichaa keessa lixee dhiisanii raasa. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isaa kamittiyyuu ni fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namichi dhukkubsatee ciisu sana arge. Yeroo dheeraa mana ga'u dhukkubsachuu isaa erga beeke. Fayyuu barbaaddaa? jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun, Gooftaa, bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kooti immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixa jedhee deebiseef. Yesuus immoo, Ka'i, siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achii adeeme. Guyyaan namichi kun fayyee guyyaa sanbataa ture. Yommus warri Yihuudootaa namicha fayye sanaan, Har'i sanbata, siree baachuu seerri si dhowwa jedhan. Inni garuu deebisee, Namicha isaa na fayyisetu siree kee fudhadhuutii adeemi anaan jedhe isaaniin jedhe. Isaan immoo, Eenyu namichi siree kee fudhadhuutii adeemi jedhee sitti hime? jedhanii isa gaafatan. Namichi fayye sun garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus immoo namoonni iddoo sanatti waan tuutta'aniif achi adeemee ture. Ergasii Yesuus namicha fayye sana mana qulqullummaatti argatee, kunoo amma fayyiteetta. Egaa kan kana irra caalu akka sitti hin dhufnetti si'achi cubbuu hin hojjetin ittiin jedhe. Namichi yommus dhaqee kan isa fayyise Yesuus akka ta'e warra Yihuudootaatti hime. Yihuudoonni kana irratti Yesuus hojii akkasii guyyaa sanbataatti waan hojjeteef isa ari'achuudhaaf ka'an. Yesuus garuu, Abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira, anis immoo nan hojjedha jedhee isaanitti dubbate. Kana dhageenyaan Yihuudoonni Yesuus seera sanbataa kan cabse duwwaa utuu hin ta'in Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin immoo ofii isaa Waaqayyootti qixxeesseera jedhanii isa ajjeesuudhaaf caalchisanii yaadan. Yesuus itti fufee, dhuguman isinitti hima, ilmi ofuma isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Isa abbaan isaa hojjetu ilaalee in hojjeta. Isuma abbaan hojjetu ilmis immoo akkuma kanatti hin hojjeta. Abbaan ilma in jaallata. Ofii isaatii kan hojjetu hundumaa ilmatti in argisiisa. Isin akka dinqifattanii fi inni hojii kana irra caaluyyuu isatti argisiisuuf jedha. Abbaan warra du'an kaasee akkuma isaan jiraachisu, ilmis immoo warra barbaadu in jiraachisa. Abbaan ofii isaatii homaattuu hin faradu. Firdii hundumaa harka ilma isaatti kenneera malee hundinuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennanitti ilmaafis ulfina haa kennan. Ilmaa fi ulfina kan hin kennine abbaa isa ilma isaa ergeefis ulfina hin kennu. Dhuguma dhuguman isinitti hima, dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin dhaqu. Dhuguma dhuguman isinitti hima, umayyuu dhufeera, warri isa dhaga'anis in jiraatu. Abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenneera. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessaa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduu fi gooftummaa kenneeraaf. Waa'ee kanaa hin dinqifatinaa. Warri du'anii awwaalamanii sagalee isaa yeroon itti dhaga'anii in dhufa. Isaan awwaala keessaa in ba'u. Warri waan gaarii hojjetanii jireenya argachuudhaaf in ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhi'aachuudhaaf in ka'u jedhe. Yesuus dabalee,
ani humna kootiin hoomaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isaa ana ergee duukaan bu'a malee. Ofii kootii fi dhugaa nan ba'a yoon ta'e, dhugaa ba'uun koo hin fudhatamu. Garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira. Dhugaan inni anaaf ba'us amanamaa akka ta'e ani beeka. Isin Yohannis cuuphaatti namoota ergitan. Inni dubbii amanamaa sanaa fi dhugaa ba'eera. Isin akka fayyitaniifan kana jedha malee anoo dhugaa ba'uu namaa hin fudhadhu. Yohannis akka ibsaa boba'eetti kan ibsu ture. Isin garuu hamma yerootti ifa isaatti gammaduu barbaaddan. Isa Yohannis cuuphaan dhugaa ba'e irra caalaa kan dhugaa anaaf ba'u qaba. Hojiin abbaan koo akka ani raawwadhuu fi dabarsee anatti kenne baay'eedha. Hojiin ani hojjedhu kunis abbaan akka ana erge dhugaa anaaf in ba'a. Inni ana erge abbaanis immoo ofii isaatii anaaf dhugaa ba'eera. Isin utuu inni dubbatu sagalee isaa takkaa hin dhageenye, bifa isaas argitanii hin beektanii. Isin isa abbaan ergetti hin amantan. Kanaaf dubbiin isaa garaa keessan keessaa hin turu. Caaffata qulqullaa'oo keessaa jireenya bara baraa qabna jettanii waan yaaddaniif caaffatoota in qortu. Caaffattoonni sunis immoo anaaf dhugaa in ba'u. Haa ta'u iyyuu malee jireenya akka qabaattaniif gara koo dhufuu hin barbaaddan. Ani nama biraa ulfina hin fudhadhu. Akka isin Waaqayyoon hin jaallanne anoo hubadheera. Ani maqaa abbaa kootiin nan dhufe. Isin garuu ana hin simanne. Kan biraa maqaa ofii isaatiin yoo dhufe isa immoo hin simattu. Isin walii keessan irraa ulfina fudhattu malee ulfina isa Waaqayyo tokkicha biraa dhufu hin barbaaddan. Egaa attamitti amanuu dandeessu ree? Ani fuula abbaa koo duratti kanan isin hadheessu isinitti hin fakkaatin. Kan isin hadheessu jira. Innis Musee isa isin abdattaniidha. Utoo isa Museen caafetti amantan ta'e anattis immoo in amantu turtan. Museen waa'ee koo caafeera. Isa Museen caafee isiniif kenne erga hin amantan ta'e attamitti isa ani afaan kootiin isinitti dubbadhu amanture? Yohannis boqonnaa. Kana booddee Yesuus bishaan ciisaa Galiilaa isa bishaan Xebraas jedhamu namoonni danuun warra dhukkubsatan fayyisuu isaatiin milikkita inni godhe waan arganiif isa duukaa bu'an. Yesuus gaafas bartoota isaa wajjin gara dirree gara tokkootti ol ba'ee taa'e. Yeroo sana Faasikaan ayyaanni warra Yihuudootaa dhiyaatee ture. Yesuus achi taa'ee asiif achi ilaalee namoonni danuun gara isaa akka dhufan arge. Kana irratti buddeena jarri kun nyaatan eessaa binnaa? jedhee Filiphoosin gaafate. Kana immoo waan Filiphoos jedhu ilaaluuf itti dubbate. Yesuus ofii isaatii waan gochuuf jedhe beeka ture. Kana irratti Filiphoos deebisee, buddeenni meetii 200 tokkoon isaanii xinnoo illee waliin ga'u jedheen. Indiriiyaas obboleessi Simoon Phexros bartoota isaa keessaa tokko kan ture Yesuusitti dubbatee, gurbaan buddeena garbuu 5 fi qurxummii 2 qabu tokko as jira. Garuu namoota baay'ee kanaaf kun maal godhaa? jedhe. Yesuus immoo, namoota teessisaa jedhee abboome. Achi margi baay'een jira ture. Namoonni akka 5,000 ta'anis marga sanarra ta'an. Kana booddee Yesuus buddeena sana fudhatee Waaqayyoof galata galchee warra ta'aniifis hire. Qurxummicha irraas akkasuma amma isaan barbaadan hireef. Namoonni erga nyaatanii quufanii Yesuus waan tokko illee akka hin bannetti hurraa isa hafe walitti qabaa jedhee bartoota isaatti hime. Hurraa buddeenaan garbuu 5 jarri nyaatan irraa hafes gundoo 12 guutuu walitti qaban. Namoonni sun milikkita Yesuus argisiise kana yommuu argan,
kun dhuguma raajicha isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru sana jedhan. Yesuus namoonni kun dhufanii humnaan isa qabanii mootii isa godhachuudhaaf abbaluutti akka jiran hubatee qophaasaa ammas gara gaaraatti jalaa sokke. Yeroo galgalaa'es tonni isaa gara bishaan ciisaa sanatti gadi bu'an. Erga dukkanaa'e immoo Yesuus ammallee gara isaanii hin dhufneeyyuu bidiruu yaabbatanii gara Qifirnaahoomitti ce'uuf ka'an. Qilleensi jabaan qilleensofnaan bishaanichi raafame. Kiiloomeetirii 5 amma 6tti bidiruudhaan erga deemanii Yesuus bishaan gubbaa deemee gara bidirichaatti utuu dhi'aatuu arganii sodaatan. Yesuus garuu hin sodaatinaa innoo anaa isaaniin jedhe. Isaan gara bidirichaatti isa fudhachuu barbaadan. Bidirichi garuu achumaan qarqara bishaanichaa iddootti adeemaa turan ga'e. Boromtaas namoonni bishaanicha gamatti hafan sun bidiruun tokkichi duwwaan achi ture. Yesuus immoo bartoota isaa wajjin bidiricha akka inni yaabbatin bartoonni kophaa isaanii akka adeeman baran. Haa ta'u iyyuu malee bidiroonni kan biraan Xebriyaas gara iddoo sana dhufaniiru. Iddoon sun immoo lafatti gooftaan galata galche. Namoonni buddeena nyaatan sanatti dhi'oo ture. Namoonni sun bartoonni isaa achi hin jirre baranii bidiroota yaabbatanii Yesuusin barbaacha gara Qifirnaahomitti ce'an. Yommus jarri Yesuusin bishaanicha gamatti argatanii yaa barsiisa yoomas geessa ittiin jedhan. Yesuus immoo deebisee dhuguma dhugumanii isinitti hima. Isin milikkita waan argitanii fi utuu hin ta'in buddeena nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu. Nyaata baduu fi hin dhama'inaa. Nyaata jireenya bara baraatii fi argamuu fi dhama'aa malee. Ilmi namaa inni Waaqayyo Abbaan mallattoo itti godhe nyaata kana isiniif kennuuf jira isaaniin jedhe. Isaan immoo egaa hojii Waaqayyoof akka dhamaanuuf maal gochuutu nuuf ta'a jedhanii isa gaafatan. Yesuus deebisee isa inni ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoo hin hojjetu jedheen. Kana irratti isaanis arginee akkasitti amannuuf milikkita maalii argisiifta? Maalis hojjetta ree? Macaafni buddeena akka nyaataniif waaqarraa isaaniif kennu akkuma jedhu abaabiliin keenya lafa onaatti nyaata maannaa jedhamu nyaataniiru jedhaniin. Yesuus immoo deebisee dhuguma dhuguman isiniin jedha Museen buddeena waaqarraa isiniif hin kennine. Abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqarraa isiniif hin kenna. Buddeenni Waaqayyoo isa waaqarraa gadi dhufu biyya lafaatiifis isa jireenya kennuudha jedheen. Isaan immoo Gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenni jedhaniin. Yommus Yesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u kan anatti amanus matumaa hin dheebotu. Akkuma ani isinitti hime isin ana argitaniittu garuu hin amantan. Abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koo in dhufa. Isa gara koo dhufus ani ofirraa hin ari'u. Fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti. Fedha isa ana ergee raawwachuudhaafanii waaqarraa gadi bu'e malee. Inni na erge immoo warra inni anaaf kenne keessaa tokko illee akka ani balleessu hin fedhu. Guyyaa booddeetti du'aa akkani isaan kaasu fedha malee. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanus hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu in fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasa. Warri Yihuudootaa waan inni ani buddeena isa waaqarraa gadi bu'eedha ofiin jedheef isa irratti ni gunguman. Isaan kun Yesuus ilma Yoosef isa abbaa isaaf haadha isaa beeknu miti? amma attamitti waaqarraan gadi bu'e jedhare jedhan. Yesuus deebisee walii keessanitti hin gunguminaa. Abbaan inni ana erge yoo isa harkisuudhaa baate homtinuu gara koo dhufuu hin danda'u. Isa gara koo dhufu immoo ani guyyaa isa dhumaatti du'aa nan kaasa. Macaafa raajotaa keessatti hundumti isaanii warra Waaqayyo isaanii barsiise in ta'u jedhamee caafameera. Abbaa koo irraa kan dhaga'ee fi kan bare hundinuu immoo gara koo in dhufa. Kanaanis namni tokko illee abbaa argeera jechuu koo miti.
isa Waaqayyo biraa dhufe sana duwwaatu abbaa arge malee. Dhuguma dhuguman isinitti hima, namni amanu jireenya bara baraa qaba. Ana buddeenni jireenyaa. Abaabiliin keessanii lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaatan, haa ta'u iyyuu malee hin du'an. Buddeenni Waaqa irraa gadi bu'u garuu akkas miti, namni isa nyaatu hin du'u. Ani buddeenicha jiraataa isa Waaqa irraa gadi bu'eedha. Eenyullee buddeena kanatti yoo nyaate bara baraan in jiraata. Buddeenni ani biyya lafaatii fi jireenya fiduudhaaf kennus foon kooti isaaniin jedhe. Kana irratti Yihuudoon, namichi kun attamitti foon isaa akka nyaannuuf nuu kennuu danda'a? jedhanii waliin morkatan. Yesuus immoo, dhuguma dhuguman isiniin jedha, isin foon ilma namaa yoo nyaachuu baattan, dhiiga isaas yoo dhuguu baattan jireenya of keessaa hin qabdan. Eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa isa nan kaasa. Foon koo dhuguma nyaata, dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha. Foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa in jiraata, anis isa keessa nan jiraadha. Abbaan inni jiraataan akkana erge, ani immoo sababii abbaatii fi akkuman jiraadhu namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif in jiraata. Isa kana buddeenni inni Waaqa irraa gadi bu'e akka isa abaabiliin keessanii nyaatanii booddee immoo du'anii miti. Buddeena kana kan nyaatu bara baraan in jiraata jedhe. Yesuus Qifirnaahomitti yeroo barsiise mana sagadaa keessatti kan hundumaa dubbate. Bartoota isaa keessaa baay'een kana dhaga'anii, kunoo jechi jabaadha, eenyutu isa dhaggeeffachuu danda'a jedhan. Yesuus immoo bartoonni isaa kana irratti gungumuu isaanii beekee, kun isin hin gufachiisaa? Ilmi namaa kun gara iddoo durii turetti utuu ol ba'uu yoo argitanoo attamree? Hafuurri in jiraachisa, foonni homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kun hafuura, jireenyas. Garuu isin keessa kan hin amanne jiru jedhe. Yesuus jalqabaa jalqabee eenyuuf akka naman, eenyus akka dabarsee isa kennuuf jiru beekeeroo. Yesuus, kanaafan abbaa biraa yoo kennamuufii baate homtinuu gara koo dhufuu hin danda'u jedhee isinitti dubbadhe jedhe. Yeroo sanaa jalqabanii bartoota isaa keessaa baay'een gara booddee deebi'an. Ergasiis isaa wajjin hin adeemne. Yesuus yommus warra 12 isinis immoo adeemuu hin barbaadduyyuu jedhee gaafate. Simoon Phexros deebisee, si deemnee eenyu bira dhaqna ree? Gooftaa, dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situ qaba'u. Nu isa tokkicha qulqulluu Waaqayyoo akka ati taate amanneerra, beekneerras jedhan. Yesuus immoo, ani 12 keessan fo'adheera miti? Isin keessaa tokko garuu seexana isaaniin jedhe. Waa'ee Yihuudaa ilma Simoon nama biyya Keeriyoot sanaaf dubbate. Innoo warruma 12 keessaa tokkotu dabarsee isa kennuudhaaf jira ture.